Agad agaha waldaan guddichi waldaan duuka bootaa erga dhalate waggaa 10 guute Waaqayyo kanaan nu ga'eef galanni haa ta'u. Tajaajila mana kiristaanaa afaan Oromoon hawaasa biraan ga'uu kaayyeffatee kan hundaa'e waldaan keenya waldaan duukaa bootaa hundeeffama isaa waggaa 10ffaa Sadaasa 5 bara 2014 kabajuuf qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Abboonni Phaaphaasootaa fi keessummoonni kabajaa affeeraman saganticha irratti ni argamu. Bakkuma bakkatti biyyuma biyyatti godina godinarratti hojii baay'ee hojjechaa jirtu. Kanuma caalarree hojjechuu sinirra jira. Waldaa duuka bootaa eega hundeeffame waggoota kana keessatti hojii xiqqaa hin jedhamne hojii kabajaa fulfina qabutu hojjetameera. Isin dhukkuba amma jiruuf qoricha taatanii warra argamtaniidha. Fiilmiin dookumentarii bu'aa bayii waggoota 10 darban waldaan duuka bootaa keessa darbee fi milkaa'ina isaa agarsiisu mata duree waldaan duuka bootaa eessaa garamitti jedhuun qophaa'e ni dhiyaata. Abbaa Taklaa Hayimaanotii fi bartoota isaanii 12niin kiristaanummaan biyyattii guutuutti babal'atee kan ture ta'uu ni hubanna. Naannoowwan Oromiyaa qofa yoo ilaalle Shawaa Lixaa naannoo Mogor, Arsii naannoo Hora Dambal, Harargee naannoo Asaboot Abbaa Saamu'eel kan barsiisan, Baaleetti Abbaa Anooriyoos kan barsiisan yoo ta'u, Abbaa Qoosxoos immoo Fantaalleetti kan barsiisan, akkasumas Abbaa Yoosefiin Jimmaatti kiristaanummaan lallabameera. Siidaan na dudduubatti argitan kun immoo siidaa wareegama abbaa keenya Abuna Phexrosi. Abuna Phexros bara 1857 Salaalee Ficheetti maatii qonnaan bulaa irraa dhalatanii. Maqaan isaanii ganamaas Magarsaa Badhaasaa jedhamuudhaan beekamu. Kitaaboleen sirni mana kiristaanaa ittiin raawwatamu gara afaan Oromootti hiikamanis guyyaadhuma kana ni eebbifamu. Akkasumas mariin paanalii adeemsa waldichaa irratti xiyyeeffatee fi kallattii gara fuulduraa akeekus qophaa'ee jira. Tajaajila mana kiristaanaa afaan Oromoon babal'isaa kan jiru waldaan duukaa bootaa ayyaana masqalaa bara 2014 magaalaa Finfinneetti kabajame irratti yeroo jalqabaaf waltajjii laatamee fi gurmuudhaan faaruu afaan Oromoo faarfachaa paatriyaarkii mana amantaa keenyaa fi abboota mana kiristaanaa fuuldura darbaniiru. Maarree Sadaasa 5 bara 2014 guyyaa dhaloota waldaa duuka bootaa waggaa 10ffaatti dhangaa furaa lubbuu keessaniif ta'u qopheeffannee isin eegnaa nurraa hin hafiinaa. Koottaa waliin taanee tajaajila afaan Oromoo babal'isna. Bakki sagantichaa 5 kiiloo mooraa waajjira teessoo paatriyaarkii keessatti kan argamu galma mana lubummaa walii galaatti. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waldaa duuka bootaa.